jirtanitti isin haa ga'u. Guyyaa har'aa akkuma beekamutti oduu gaddaa guyyaa har'aa keessumaan yoo taate Oromiyaa keessatti raawwatame guyyaadhaa waan nama gaddisiisu guyyaadhaa kan dhaga'aa turre kan argaatis jiru. Haa ta'u ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana keessatti haalli deemaa kun maal fakkaata? Haalli ammaa kana ta'amaa jiru immoo waan baay'ee nama gaddisiisu. Uummata Oromootiif ammoo maaltu ta'uu danda'a yookiin maaltu ta'uuf deema waan jennu biyyattii san keessatti ammoo karaa nagaatiin nageenya ni finna jechuun ammoo waan abjoodha. Namni nagaa faarsu yeroo ammaa kana keessatti inni diina Oromoo ta'uudha kan Oromoon beekuu qabu. Kan yoo jedhamu yeroo ammaa kanatti nageenya osoo ilmaan Oromoo siviilii yookiin immoo namni nagaa akkanatti rasaasaan bobeeffamaa jirutti ammoo karaa nagaatiin deemanii biyya nagaa yookiin biyya Itoophiyaa jedhamu san ijaaruu jechuun abjuu osoo hin rafin yookiin immoo osoo hin rafin abjatanii jedhute kan amanu. Haaluma kanaan ammoo yeroo ammaa kana keessatti biyyattiin sun maaliif deemaa jirti? Biyyattiin sun maalitti deemaa jirti ammoo waan nama wal gaafachiisu miti. Yeroo ammaa kanatti ilmaan Oromoo haala kanaan akka beeladaatti osoo hin taane akka maalitti jennee kakaasuu hin dandeenye yeroo ammaa kana rasaasan namni 21 Oromoo rasaasan akkanatti boba'aa jiru immoo ilmaan Oromoo maal jettu? Hawaasni Oromoo maal jettu? Waan kana immoo akkamiin ilaaltu? Waan kana immoo waan baay'ee nama aarsuu fi nama suukaneessu gaafa ilmaan nama biyyattii san keessatti ajjeesanii foon isaa yookiin immoo abiddaan guban nama lubbuudhaan jiru gaafa guban faarsuu yookiin immoo torbee tokkoof haasa'anii yookiin irraa daddarbaa ture. Haaluma kanaan ammoo har'as ammoo itti deebiidhaan guyyaa kaleessa keessan yeroo ammaa kanatti raawwatan keessatti gara jabina akkanaatiin ammoo eessaan Itoophiyaa jedhamtu tun ijaaramuu dandeetti. Kun ammoo gaafii kiyya warra Itoophiyaa ijaarra jedhee dubbatuu fi warra Itoophiyaa ijaaruu qabna jedhee haasa'uutiif. Itoophiyaan ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana bara baraan kan nyaachaa jirtuu fi ilmaan nagaa yeroo aarsaa itti kafalanii yeroo ammaa kana lubbuu isaanii kafalaa aarsaan kifiyyaan qabne kana kafalaa jiranitti akkamitti karaa nagaa jechuun danda'ama laata? Kun ammoo gaafii hawaasaati. Filannoon hawaasa keenyaa lubbuu biyya san keessatti yookiin du'arraa oolfachuu fi Oromiyaa bilisoomsuu yoo barbaadan kallattiin tokkoo fi tokko qofa nama rasaasaan si dubbate rasaasaan itti dubbachuu danda'u. Ammaa kanatti ammoo xumuraa gabrummaa kana kan faarsuu dandeenyu yookiin ammoo ammaa kana kan bilisa of baasuu dandeenyu yeroo ammaa kana nafxanyaa yookiin ammoo Amaara Oromiyaa keessa jirtu irratti ummaa ilmaan Oromoo tarkaanfii fudhachuu yoo danda'e qofa aarsaa keessanuu ilmaan Oromoo guma Haacaaluu Hundeessaa ni baafna jechuu yeroo fi yeroo keessatti dubbachaas turre har'aa immoo itti dabalanii ilmaan nagaa yookiin nama nagaa hawaasa konkolaataan fuudhanii mana jireenyaa isaarraa baasanii qilleerra geessanii rasaasaan akkasitti dhukkee yoo kaasan maaltu isinitti dhaga'ama yaa ilmaan Oromoo? Yookiin ilmaan Oromoo irratti yeroo kanatti roobu karaa nagaa jechuun ammoo maal fakkaata waan jedhu irra deddeebiidhaan isinii kaasaa jira. Kanaaf ammoo ilmaan Oromoo aarsaa biyyattii san keessatti kafalaa jiruu fi dhiiga ilmaan Oromoo deebisuuf yeroo ammaa kana kan barbaachisu Oromiyaa fi ilmaan Oromoos taanaan qawwee fi qawwee qofa. Roonni fiilmii biyyattii san keessatti yookiin fiilmii dalagan yeroo ammaa kana waan kana keessatti hirmaatuun fannoodha jechuun yeroo ammaa kana rasaasa qabatanii Oromiyaa keessa deemanii Beeshaangul Gumuzii fi naannoo garaagaraa irratti tarkaanfii ilmaan Oromoo irratti fudhachaa jiran yeroo ammaa kana rasaasni ammaa kana akka bishaanitti yookiin immoo uummata keenyatti roobaa jiru kana ilmaan Oromoo ho'eessa jira. Ilmaan Oromoo faaruu Itoophiyaa ijaaruutiif kan faarsinu ilmaan Oromootiif yookiin lafee ilmaan Oromootiin Itoophiyaan ijaaramtu yookiin biyyattiin kan ijaaramtu hin jirtu. Kan ammoo dhugaa walitti himuu qabna. Uummanni keenya immoo kana beekuu qaba. Wanti ta'uu fi wanti ta'amu kanaa olis hin jiru. Aarsaan kafalamuu qabu immoo kan kanaa olii ni dhufa jedhee sin tilmaamamu. Kanaaf ammoo ilmaan Oromoo murtii keessan ofii murteeffadha jechuun asumaan dhaamsa keenya dhaggeeffattootaa fi daawwattootaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii. Sagantaan keenya guyyaa addaa haganumaan gabaabsa. Sagantaa irra bal'aatti sagantaa keenya keessumaa biyyarraa sagalee keessumaa namoota waan kana hordofanii kallattiidhaan bakka sanitti akka argaman taasifnee wajjin turtii gaarii isiniin jenna.